Okay, welcome. Inni jira akkam jirtan hordoftoota YouTube gaddisa barnootaa fayyaa jirtu jechuun barbaada. Qarrammoo qabaddee kaniin isinii dhufee Geography Freshman Course Chapter 4 tutorialidha jechuudha. Haygalluu Chapter 4 maal jeseeta? Drainage System and the Water Resource of Ethiopia and the Horn. Boqonnaa kana jalatti egaa boqonnaa kana jalatti yaa wallaggeeni akkasumas maddoota isaanii kan barannoota jechuudha. Akka seensatti afur tuqaata akka seensatti maal jedha seeta? About 71% of the Earth's total surface is covered by water body. Majority what? Kana jechuun maal jechuu gabaabumatti qabiyyee fuula lafaa bakka lamatti adda qoodna. Jalqaba as world jechuudha. Qabiyyee fuula lafaa bakka lamatti adda qoodna. Kana keessaa parsantaan 71 maal jechuudha? Bishaan jechuudha. Bishaan jechuudha. Kan ammoo parsantaan hangi hafe maali? Qaama dacheeti jechuudha. Kana keessa parsantaa 71 kana keessa qaama bishaaniiti jennee turre. Qaama bishaanii san keessaa parsantaa guddaa qabatee kan jiru galaanaa fi maali? Garbaa jechuudha. Okay, of the world of the Earth's total surface jechuudha. Fuula lafaa waliigalaa keessa bishaan fuula lafaa waliigalaa keessaa parsantaan 97.5 bishaan maaliiti? Soogiddaadha. Parsantaan 2.5 garuu maali? Bishaan maaliiti jechuudha? Bishaan qulqulluudha jechuudha. Parsantaa qaama bishaanii san keessaa akka waliigalatti qaama bishaanii parsantaa 100 yoo yaanne parsantaa 71 kana deebinee qaama bishaanii qofa kompileksee goonu parsantaa 100 san keessaa parsantiin guddaa yookaan 97.5 bishaan soogiddaadha jechuudha. Bishaan soogiddaadha. Kunis irra caalaa bishaan soogiddaan kun galaanaa fi garbaa jechuudha. Kana keessaa hangi hafe yookaan parsantaan 2.5 garuu bishaan qulqulluudha. Kanaaf bishaan bakka lamatti qoodama jechuudha. Bishaan soogiddaa fi bishaan qulqulluudha. Kana keessaa bishaan soogiddaan parsantaa 97.5 yoo ta'u qulqulluun ammoo 2.5 jechuudha. Kana booda maal jala deemna jechuudha? Bishaan qulqulluu fudhannee deemna jechuudha. Bishaan qulqulluu 2.5 san keessaa deebinee parsantaa akka 100 yaannaa jechuudha. Ammaas gaafa bishaan qulqulluu qofa kompeer goonu parsantaa 100 bishaan qulqulluu keessaa jechuudha. Parsantaan 68.7 yookaan parsantaan guddaan maal jechuudha? Bifa gilaasharii yookaan bifa cabbiitiin kan argamanii fi kan biraan immoo parsantaan 30 akka giraawundi watariidha. Parsantaan 2.8 immoo perforestiidha. Parsantaan 2.8 permaaforestii yoo ta'u bishaan foormii cabbiitiin lafa jalatti argamu jechuudha. 2.4 immoo bishaan sarfees watarii jedhama jechuudha. Kana foormiidhaanii fi parsantaa isaaniitis tooftaatti qabattan gabaabseetiin isinitti hima akka isin dubbisuun hin barbaachifnetti nafaana bu'aa jechuun barbaada. Kunis maali? Alfaabeetikaal orderiin beektan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bishaanichi sun parsantii isaaniitiin kompeer goonaa parsantaas guddaarraa gara xiqqaatti jechuudha. Tokkoffaa gilaasharii, lamaffaa giraawundiidha, sadaffaan immoo permaaforest, afuraffaan immoo sarfees watariidha jechuudha. Kana booda maal gootanii bishaan tartiibaan ni qotabatte jechuudha. Kunis tartiibaa yeroo qotabattu gilaashariidhaan gilaashar watariidhaan kan jiran akkasumas giraawundiitu itti aanaa jechuudha. Giraawundiidhaan alfaabeetikaal orderiin katabu jira. Kan itti aanu immoo kanatti aanee kan jiru permaadha. Permaaforestiidha. Kan itti aanee jiru immoo kadhuma maal jechuudha? Sarfees watariidha jechuudha. Sarfees watariidha jechuudha. Alfaabeetikaal orderiin akka gisee qotabatte kana booda parsantaa 67.8 parsantaan guddaarraa gara xiqqaatti deemta jechuudha. Qabatee jira jechuudha. Kun ammoo giraawundiin 30 akka parsantiidha jechuudha. 30 akka kun parsantiidha jechuudha. Walii galatti parsantaanii kan itti aanu immoo parsantaa kanatti aanee kan jiru immoo 0.8 jechuudha. 0.8 kanatti aanee kan jiru immoo 2.4 jechuudha. Parsantaanis akkanatti order goota. Maaliif hamtu sirriitti walitti firoomiyee isin fiduu danda'a. Kanaaf bifa kanaan qabattu jechuudha. Alfaabeetikaal orderiidhaan gilaashar water, giraawundi water,
permafrost water fi surface water jetteetuma akkasuma warra gadii katabatta. Kana booda immoo percentaas guddaa irraa gara xiqqaatti katabatta. Kana keessaa bishaan qulqulluu keessaa percentaa guddaa qabatee kan jiru eenyu jeyoonni si fide eenyu jechuudha. 67.8 kan qabate glacier formidha jechuudha. Bishaan qulqulluun formii afran kanaan argama. Glacier formii, ground formii, permafrost fi surface formiidhaan argama jechuudha. Kana keessaa guddaan eenyu qabiyyee guddaa qabatee kan jiru bifa cabbiitiin kan dirra lafaa irratti argamu jechuudha. Kana formii saniin qabachuu qabdu akka hin daganne jechuuf hin jaa. Kan itti aanu maali? Surface kana keessa bishaan qulqulluun formii lamaan jira. Kana keessaa qabiyyee guddaa qabatee kan jiru bishaan qulqulluun irra caalatti formii kamiin jira jechuudha. Formii surface wateriitii fi groundidha jechuudha. Surface waterii fi ground wateriidha jechuudha. Bishaan ground water kan jedhu kana gartuu surface water kan jedhu immoo glacieriin kun fakkeenyaaf glacieri fi permafrost wanti adda isaan godhu glacieriin bifa cabbiitiin dirra lafaa yookaan surface irratti argama jechuudha. Kaan immoo lafa jalatti argama jechuudha. Okay, by far the abundant bishaan qulqulluun more available formii kamiitiin jira jechuudha. It is fresh water is more available in form of what? Surface and ground water jechuudha. However, fresh water is distributed unevenly jechuun gaafii irra deddeebite dhuftudha. Fresh water kun bifa walqixa hin taane yookaan unevenly wal fakkaataa hin taaneen fuula lafaa kanarra faffaca'ee jira jechuudha. Kunis akkuma latitudinal locationidhaan lafti garaagarummaa qabdu, climatiidhaan garaagarummaa qabdu, topography yookaan teessuma lafaatiin garaagarummaa qabdu. Maal jechuudha? Haalli faca'insa bishaan qulqulluu naannolee garaagaraa, haala qilleensa garaagaraa, teessuma garaagaraa keessa jiru garaagaraa jechuudha. This is unevenly distributed through the world jechuudha. Kan itti aanu immoo as you have discussed in the chapter 3 keessatti akkuma barattanitti teessumni lafaa Itoophiyaa yookaan topographic state of Ethiopia is characterized by the complex blend of massive highland, rugged terrain and plain. Teessumni lafa Itoophiyaa irra caalaan maali? Lafa olka'oo diverse topographical yookaan haalli garaagarummaan haala teessuma lafaa kun maal uume? Relatively high rainfall. Maaliif lafti teessuma lafaa jechuun lafti olka'oon irra caalaan fakkeenyaaf lafa Itoophiyaa irra caalaan lafa olka'oodha inni jira. Lafteen olka'oon irra caalaan fakkeenyaaf kanneen akka westiisan jechuudha. Garri Wallaggaa, Jimmaa kun akkas naannoleen kunneen naannolee lafa olka'ooti. Rooba gahaa argatu jechuudha. Maalitti dhiyaatu jaa? Equator yookaan mudhii lafaatti siqu. High rainfall argatu. Maaliif? Naannoo mudhii lafaatti siquu fi the country of the larger volume of ground and the surface water. Kana sababa sanirraa kan ka'e sababa mudhii lafaatti siqanii jiranii fi rooba guddaa argataniif maali? Qabiyyee bishaan ground yookaan bishaan lafa jalaa sanii fi bishaan dirra lafaatiin baay'ee badhaadhaadha jechuudha. Kun maaltu isaan godhe? Equatoritti siquu isaaniiti. Niirartitu the equator mudhii lafaatti naannoleen tirooppikii rooba guddaa argata akkuma beekamu. Akkasumas evaporationiin naannoo itti guddatu jechuudha. Walumaa galatti around the 0.7% of the total land mass is covered by water body. Walumaa galatti baana kuni akkuma walii galatti lafti Itoophiyaa jechuudha. Kan bishaaniin covered ta'ee jiru parsantaa meeqa jechuudha? Parsantaa duwwaa tuqaa torba jechuudha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Parsantaa duwwaa tuqaa torba qofaatu fuula dirra lafaa Itoophiyaa kana keessaa akka walii gala jechuudha. Qaama bishaaniitiin uwwifamee argama jechuudha. Okay, also this require further detailed irrigation, country surface water, potentially what different irrigation, irrigated river basin, master plan estimate meter billion cubic meter jechuudha. Yookaan meetira kuubii biliyoona 124 kan itti fayyadaman ta'uu isaaniiti. Irrigated river basin. Itoophiyaan the tour of the East Africa. Lafa madda bishaanii Afrikaati. Bakka bishaan Afrikaa irraa maddu yookaan the tour of the Eastern Africa jedhaniiti maqaa moggaasan jechuudha. Maaliif kunis sababa bishaan baay'ee qabduuf kana jechuudha. Bishaan meetira kuubii dilaa kana qabaachuu jechuun bishaan baay'ee qabdi jechuudha. Kan itti aanu maali? The major drainage system of Ethiopia. Kana gamma paartiileen qormaata irratti baay'inaan dhufan kanneen keessaa kanaanis akka diiteelii gaddireetiin isinitti himaa. Nafaana bu'aa like, subscribe, share gochuudhaan na jajjabeessa jechuun barbaada. 4.2 major drainage system of Ethiopia yaa Wallaggaa Itoophiyaati. The flow of water through well-defined channel is called drain jama. Kunis maal jechuudha? Yaa'aan
bishaan fakkeenyaaf gala lagaa tokko yookaan yaa'aa tokko qabatee deemu direenii jedhama jechuudha. Akkuma walii galattu bishaan fakkeenyaaf lafa murtaa tokko qabatee daandii tokko qabatee yookaan maagata tokko qabatee keessa yaa'u direen jedhama jechuudha. Walumaa galatti direen siistem jechuun ammoo kanneen direenii kana garaagaraa irraa kan ijaarame jechuudha. Innis drainage system jechuun maal jechuudha? This is made up of the principal river and tributaries jechuudha. And principal river yookaan bishaan isa meeshaan jennu fakkeenyaaf laga Hawaas, laga Abbayyaa, laga Baaroo Akooboo, Takazee jennee yaamna jira. Principal jechuun laga beekamaa maqaan itti moggaafamee yaamamuun san jechuudha. Tributiin ammoo itti yaatuuwwan laggeensanii jechuudha. Drainage systemiin itti yaatuu laggeenitis walumatti qabatee guddoo isaaniitis walitti qabatee warreen itti gara lagasanii bishaan xixiqqoon gara laga gurguddaa kana yaa'anii jiranii kanneen hunda walitti dabalatee walirra gisee maqaa baasuuf maal jeen baaseef jechuudha. Drainage system jechuudhaan maqaa baaseef jechuudha. Kunis maal dabalataa? Drainage system is equal to principal river plus tributii jechuudha. Tributii yookaan itti yaatuuwwan isaanii laggeen bebbeekamoo maqaa yaamaman kanaa fi itti yaatuuwwan laggeen sanii walirratti maal jedhama jechuudha? Drainage system jedhama. Okay, bakki gaafiin turan irratti deebitee waan dhufaa oolchuudha. Bakki layni tokko irraa ka'u maal jechuudha? Iddoon inni irraa ka'utu maal jedhamti? Soorsii yookaan madda yookaan ka'umsa akkasumas head water jedhamti. Head water jedhamti. Bakki itti galutu maal jedhamti? Maawuzii jedhamti jechuudha. Kunoo bakki itti galaa isaas maal jedhamti? Bakka itti dhaabbatu kun maawuzii jedhamti. Maawus. Kan biraan immoo drainage systemiin akka biraatiin reefoon tana drainage system is equal to maal jenneeti jechuudha? Principal water, principal river plus tributary isaati jira. Ammallee drainage system is equal to maal ta'a jechuudha? Branch network of stream channel ta'a jechuudha. The branch system drainage garaagaraa irraa kan ijaarame jechuudha. Drainage baay'een gisee walitti dhufee drainage system ta'a jechuudha. Kan biraa immoo drainage pattern is the area. Drainage pattern is the area the outcome of geological process jechuudha. Drainage pattern fakkeenyaaf akkatti achiinis layinii asii fakkeenyaaf layinii meeniin kana yoo ta'e kaan asiin itti deema, kaan asiin itti deema, kaan asiin itti deema. Kunneen fakkeenyaaf yoo topography yookaan teessumti lafa bakka tanaa ol ka'uu taate gara kallattii kana yaa'a. Kun hundinuu geological process yookaan humna lafa keessaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas nature fi structure kattaaleeti. Akkasumas maali? Sloopii yookaan dhundhula yoo lafti tun asiin steep sloopii taate direction kana yaa'a yookaan immoo direction biratti jijjiirratee deema jechuudha. Fi periodicity of flowing maal godha jechuudha? Tributii kana determine gochuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo drainage basin is topographic region from which river and its tributaries collect both of surface runoff and surface runoff fi garaagarummaan surface runoff fi surface flow dha garaagarummaa qaba jechuudha. Drainage basin jechuun gaafa inni drainage basin siin jee maal yaadu qabda jechuudha? Topographic lafa jechuudha. Lafa bishaan irra deeman tana jechuudha. Galaana duwwaa kana jechuudha. Lafa maagadaas ta'e lafa bal'aa yeroo roobe bishaan irra deemee gara bishaan tokkotti galu kanas ta'e lafa bishaan maddi garaagaraa keessa deemtunaas ta'e lafoonni garaagaraa bishaan irra deeman kun walumaa gala maal jedhama? Drainage basin jedhama jechuudha. Baasinii gaafa drainage basin jedhame topographic region jechuudha. Surface fuula lafaati. Lafa bishaan irra deemu saniitu drainage basin jedhama jechuudha. Garaagarummaan surface runoff fi surface flow dha immoo surface runoff jechuun sababa bishaan fakkeenyaaf roobaatiin bishaan yoo caloo roobee fakkeenyaaf sirriitti yoo roobee bishaan kun walitti qabamee lafa tokkorraa lafuma bal'aa kanarra yaa'atuma gara bishaan tokko biraa tokko gala jechuudha. Yoo akkasitti yaa'insi akkasiisan ta'e runoff jennaani. Yoo immoo flow kan jedhamu maddi constantly kan dhaabbataa gara bishaan tokko galu ni jira jechuudha yaa'ee. Layiniin itti yaa'innis akkasii maal jedhama? Surface flow jedhama jechuudha. This drainage basin kun maaliin surround ta'e yookaan maaliin separate adda ta'e jechuudha? Fuula lafaa yookaan bishaaniin adda ba'a jechuudha. Lafaan fakkeenyaaf maaganni asiin deemu tokkoo fi bishaan tokko asiin fakkeenyaaf bishaan guddaa tokko as jiru tokko gala. Kan biraa immoo asiin gala. Gidduu kana maaltu jira jechuudha? Lafaatu jira jechuudha. Fuula lafaatiitu. Kanaaf baasinii kanaa fi baasinii asii kana maaltu adda baasee jechuudha? Fuula lafaa yookaan bishaaniitu addaan separate godha jechuudha.
topographic divide yookaan fuula lafaa yookaan teessuma lafaatiitu gargar baasa jechuudha. The general pattern of major river basin in Ethiopia are what determined by topographic structure which is classified as laggeen Itoophiyaa major river basin yookaan yaa'an laggeen Itoophiyaa irra caalaan maaliin determined ta'a? Haala teessuma lafaa Itoophiyaa tanaan jechuudha. Haala teessuma lafaa Itoophiyaa kanaan murtaa'e jechuudha. Yaa'an laggeen Itoophiyaa irra caalaan isaanii jechuudha. Itti yaa'in yookaan yaa'an laggeen Itoophiyaa teessuma lafa Itoophiyaatiin murtaa'a. Tokkoffaa topographic outward sloping. Gaafa outward jenne maal baanaan jedhe pilaatoo lafa ol ka'oo baanaa jechuudha. Lafti ol ka'oon irra caalaan eessiirti westernii fi south easternii pilaatootu jechuudha. Pilaatoowwan naannolee dhiyaa fi kibba ba'a Itoophiyaa biyyattii kan jiran outward gizee jedhan pilaatoo lafa ol ka'oo tokkorraa bishaan lafa ol ka'oo tokkorraa maal ta'a outward ta'a. Keessaa baheeti gara lafa dakkeetti deema jechuudha. Lafa dakkeetti immoo sloppiin san maali inwardidha jechuudha. Kunis structural formation biraa immoo rift valleyidha. Rift valley gaafa jenne lafa gadi bu'aa yookaan lafa dakkee jechuudha. Eenyu wajjin firoomtiin jee sloppii inward sloppii wajjin firoomtii jeetiin himee ture. Ammallee irra deebi'ee isiniif hima jechuudha. Kan biraan immoo fall babbaqinsaa didacheensa akkasumas joint structural fluence of the course of many river. Kan biraa drainage systemii meeqa jira? The major drainage system. Itoophiyaa keessa major drainage system meeqa jira jechuudha. Tokko western jira. Lamaffaan immoo south eastern jechuudha. South eastern dha. Kan biraan immoo rift valley jechuudha. Rift valley drainage system jechuudha. Kana diagraamii yoon isin kaasee akka inni irraanfanneef jechuudha. Okay, diagraamiidhaan isin kaasu akkana jechuudha. Maali? Okay, inni kun maali? Rift valley dha yaan. Rift valley dha. Rift valley dha. Kun ammoo south eastern dha. South eastern dha. Kun ammoo western dha jechuudha. Western dha yaan kana. Western dha. Drainage system western warri jedhamu mnemonics jedhanii isin hima. Kun maali? Asiin maali? South eastern drainage system dha jechuudha. South eastern drainage system fi western drainage system dha. Western warri jedhamu laggeen gurguddoo afuriin beekama. Laggeen gurguddoo nabaran san maal jettanii qabattan tooftaa mnemonics jedhan jechuudha. Maal jettanii qabattanii? Taaboo yaa qabadha. Taaboo jechuun yoo kana lama goone siidaa jechuudha. Kanaaf isin siidaa jettanii qabattaniituma maal goote jechuudha. Taaboo jechuun taan san maal bakka bu'a jechuudha. Takazeedha. Taan takazeedha. Aan kun maal bakka bu'a? Abbayya. Abbaay jechuudha. Abbaay fi abbayyi adda jechuudha. Abbaay bakka bu'a. Riiveriidha jechuudha. Baan immoo maali bakka bu'a? Baaroodha bakka bu'a. Baaroo akooboo fayyadamuu san jechuudha. Oon kun maal bakka bu'a? Oon maal bakka bu'a? Oomoodha bakka bu'a jechuudha. Ammoo drainage systemiin south western dha. South eastern dha eenyu jechuudha. Laggeen gurguddoo lama jechuudha. Koomaniin bakka tana jiru. Isaanis maali jechuudha? Warra gaalaati. Weerara gaalaa jettee qabattuu dandeessa jechuudha. Weerara gaalaati. Laggeen lamaan san weerara gaalaati. Waan maal bakka bu'a? Wabii shabalee yoo ta'u, gaan maal bakka bu'a jechuudha? Gannaalee bakka bu'a jechuudha. Maaliifin weerara gaalaa jee isinitti hime? Naannoleen gara south eastern dha kun baay'een isaanii Somaalee fa'aa qabataa. Somaalee fa'aadha. Affaar fa'aa naannoleen gara kana jiran maali? Beenishaangul Gumuz fa'aadha. Horsiisee bultoota baay'een isaanii gaala horsiisuu jechuudha. Gaala ni qaban jechuudha. Kanaaf weerara gaalaa jettanii qabattan jechuudha. Drainage warra south easterniti. Kan ammoo rift valley dha. Kana keessa riiveriin tokko qofaa jira beekamaani Awaashi. Innis laga Awaash jechuudha. Lagni Awaash yaa kana keessatti riiverii beekamaadha jechuudha. Jarri kanaafan immoo maali? Leekiidha jechuudha. Haroowwan jechuudha. Fi south eastern rift valley drainage systemidha. Wanni akkasii rift valley san jidduu isaa isin sarareef western fi south eastern maaliin adda ba'a jechuudha. Rift valley dhaan adda ba'a jechuudha. Rift valley drainage systemiin amala isaa keessaa warra western drainage fi maal adda baasa jechuudha. South eastern drainage separate kan godhu jechuudha. Kunoo laala akkas jaa jechuudha. Western fi south eastern drainage system is separated by what? Separated by rift valley drainage system. Kanaaf
suuraan wanni akkasii isin kaaseef saniif jechuudha. Okay, like, subscribe, share gochuudhaan hiriyoota keessan akka irraa baratan gargaara. Maaliif har'a baratanii isinis hin miidhamtan jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoonni keenya har'a baratanii jechuudha. Isin gargaara jechuudha waan ta'eef. Kan biraan immoo western drainage system irraa yookaan drainage system isa guddaa fi beekamaa kan ta'e jechuudha. As keessa godhan gurguddoo 4 jennee jira. Isaan san mnemonics maaliitiin qabaddaan jee taaboo yaa qabaddaan jee taaboo jechuun siidaa jechuudha. Oo kana lama goone garuu nuti oo tokko gooneetuma akka jecha siidaa jechuu qabanneetume gabaaffanne jechuudha. Mala gabaabaadha kuni. Taanta akkasii bakka bu'aa aan immoo abbaayii riiveriidha. Baan immoo baaroodha. Oon immoo oomoo jama. Oomoo yookaan laga gibee jettaniin laga gibee ni jama. Oomoos ni jama jechuudha. Maqaa lama qaba jechuudha. Gibee yookaan oomoo. Kanaaf taaboo. Taaboo means siidaa jechuudha jedheetiin ture. Akkasii qabattu jechuudha. Kaan immoo warri saawuzii isterniidha. Laga lamaan jee weerara gaalaati. Akkasii qabattu jechuudha. Akkan daganni jechuudha. Kan biraan immoo western drainage system is the largest. Drainage systemiiwwan jiran keessaa largest yookaan guddaan eenyu western drainage systemidha jechuudha. It is draining 40% of the total area of the country. Lafa Itoophiyaa parsantaa 40 kopuma isaati drain godha jechuudha. Parsantii 40 jechuudha lafa Itoophiyaa akka waliigalatti yaa'aa hunda keessa baana. Lafa Itoophiyaa guutuu baana parsantaa 40 drainage kan godhudha jechuudha. Kan biraan immoo bishaan immoo parsantii waggaatti jechuudha. Bishaan parsantii bishaan Itoophiyaa lafa Itoophiyaa yaa'u keessaa yookaan kan lola'u keessaa parsantiin 60 maali jechuudha. Warra western drainage system kanaan kabartata jechuudha. The most of the catchment coexist with the westward jechuudha. Akkuma maqaan isaa asittuu western drainage ta'e sloppiin isaa gara mitti jechuudha. Gara lixaatti jechuudha. Sloppiin isaa akkuma maqaan isaatu western drainage jedhu gara mitti jechuudha. Gara westerniiti. South easterniitis wanni maqaa san baafateef yaa'insi isaa gara mitti jechuudha. Gara south easterniiti jechuudha. Akkasi. Garuu left valley closed dha. Yaa'a kara tokkollee ittiin qabu jechuudha. Of the western highland and the western lowland. Western lowland fi highland cover godhee kan jiru eenyudha jechuudha. Western drainage system dha. Okay, the drainage system is consists bishaan meeqa keessaa qaba jechuudha. Bishaan 4 isaanis Takazee, Abbaay, Baaroo Akooboo fi Oomoo yookaan Gibee jechuudha. Kanaas gabaabseetiin taaboo jechuudhaan mnemonics isinitti himeetiin jira. Unlike as a river, akka riiverii biraatii miti. As keessaa oomoon kun adda jechuudha. Oomoon kun maali? Kallattiin inni itti yaa'u gara kibbayyaa. Jarri sadeen ammoo maali yaa'aa jechuudha? Gara lixaatti jechuudha jechuu westernii. Jara kaanii riiverii baasinii yookaan yaa laga biraatii wajjin waliin fakkaatu jedha. Eenyu? Oomoon. Oomoo yookaan gibee baasin follows gara mitti yaa'aa jechuudha. Saawuzii wardi gara kibbaatti asiin gayyaa jechuudha. Asiin gara kibbaatti gayyaa oomoon yookaan gibeen jechuudha. Jarri hafan ammoo sadeen gara mitti deema jechuudha. Westernii deema jechuudha. Westwardii ultimately joining the Nile which is finally in the what Mediterranean Sea. Layni Nile gara mitti yaa gara galaana Mediterraanitti gala. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf laga Nile wajji wal qabataniiti eenyu Abbaay, Takazee fi Baaroo jechuudha. Baaroo Akooboon laga Nile wajji wal qabatanii gara mitti yaa jechuudha. Gara galaana Mediterraaniyaatti galu jechuudha walumaa galatti. Kan biraan immoo the largest river as keessa isaan kana keessa taaboo kana keessa jechuudha. Largest volumetric qabiyyeedhaa fi qabiyyee bishaan qabuutii fi lafa kabar godhuunis inni olaanaan kam jechuudha. Laga Abbayyaati jechuudha. Laga Abbayyaati jechuudha. In volumetric discharge and coverages. Western drainage system keessa yookaan western san keessa catchmentidhaanis lafa bal'aas qabatee kan jiru akkasumas qabiyyee bishaanii guddaa qabatee kan jiru laga Abbayyaati jechuudha. Kana qabatee jira jechuudha. Covering the part of eessa fi eessa qabatee jechuudha. Ni fide jechuudha naannolee kanaas layni Abbayyaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz tuqaa jechuudha. Beenishaangul Gumuz kabar godheeti gara laga Naayilitti gala jechuudha. Achini together with tribute yookaan itti haatuuwwan isaatii wajjin wal qabatee most of which is what left bank maal jechuu kana jechuun yaannisi
tiribuutonni isaanii san baay'een isaanii kan gara bishaan kanatti dabalamaniin kallattii left irraa gara bitaatirraan itti deemu jechuudha. Akkana jechuun carries 65% of annual water flow of the region. Amma kun maal baana? Parsantii 65 jechuun western drainage system keessaa baana jechuudha. Western drainage system, among the western drainage system 65% of is covered by the what jechuudha. Abbai river jechuudha. Abbai which is rise from Isa jechuudha. Naannoo Amara Harataanaat irraa jechuudha. Naannoo and flows about 1,450 kilometers and joins the White Nile in Khartoum. Sudan, magaalaa Sudan Khartoum jedhamtu keessatti jechuudha. Naayil adii wajjin walitti dabalamuudhaan achiin gara galaana Meeditiraaniyaatti deema jechuudha. Khartoumitti Naayil adii wajjin erga walitti dabalame booda maqaa laga Naayil jedhamu qabachuudhaan deema jechuudha. Kunis more than 60 stream itti haatuuwwan laga Abbaayii jechuudha. Itti haatuuwwan laga bishaawwan xixiqqoo 60 ol jechuudha. Bishaawwan xixiqqoo 60 ol naannoo lafa ol ka'iinsa 500 hanga 4261 meetira fiisaa ol kan jiran qixa diriira galaanaatirraa ol fageenya hanganarraa bishaan maddan kun naannoo bishaan 60 oliitu gara laga Abbaayitti yaa'a jechuudha. The largest of this itti haatuuwwan isaa kana keessaa inni guddaan Gilgal Gibeedha jechuudha. Abbaay xiqqaa jedhamee yaamama jechuudha. Maaliif qabiyyee bishaaniitii fi kachimentiidhaanis guddaa ta'e itti haatuuwwan yookaan tiribuutii ta'anii tana keessaa inni guddaan jechuudha Gilgal Gibeedha waan ta'eef Gilgal Gibeen sun maal jedhama? Little Abbaay jedhamee yaamama jechuudha. Kanaaf wantoota main point ta'an largest tiribuutiin sanii eenyu jechuudha Gilgal Gibeedha. Abbaay flows garamitti yaa jechuudha jalqaba eastward karaa kallattii baattichi deemeeti 180 firra garagalee next large bend after cutting the impressive and deep gorge uumuudhaan lafa isaa baay'ee gadi gammuree darbuudhaan maal karamitti deebi'ee jechuudha gara westiitti deebi'a. Jalqaba karam deema gara baattichi deemeeti digirii 180 firra garagaluudhaan gara lixatti deema jechuudha. Similarly haaluma san wal fakkaatu sun haaluma saniin takazeenis jaa takazee itti haatuuwwan isaaniitis parsantaa 12 annual bishaanii keessa parsantaa 12 kabar godhanii yaa'an. Kaan immoo 65 kun 12 jechuudha takazeen. Okay, flow the region yookaan drainage system kana keessa jechuudha. Kan biraan immoo maali? The basin has two main tributaries dha. Itti haatuuwwan takazee jechuudha. Itti haatuuwwan takazee isaan gurguddootan kareefoon tana akka Abbaay sana eenyu guddaan Gilgal Gibee yookaan Gilgal Gibee Abbaay jedhamtee yookaan Little Abbaay kan jedhamtu sanii ammoo takazee itti haatuuwwan takazee gurguddoon lamaatu jira. Isaanis Agreebii fi Goongiidha jechuudha. Ni fida jechuudha biyya kanaa sana. Which is rise eessarraa kan ka'anii Central Highland of Ethiopia irraa ka'anii jiddugaleessa naannolee lafa olka'oo Itoophiyaa jiddugaleessaa irraa ka'anii eessatti deeman jechuudha gara laga takazeetti yaa'an jechuudha. Eenyu Agreebii fi Goongi jechuudha. Agreebii fi Goongi itti haatuuwwan laga takazee keessaa isaan beekamoo fi gurguddoo ta'an jechuudha. Kunis eessarraa ka'aa jiddugaleessa lafa olka'oo jiddugaleessa Itoophiyaa lafa olka'oo jiddugaleessa Itoophiyaa irraa ka'anii gara laga takazeetti yaa'an jechuudha. Takazee river is termed takazee river ni fida jechuudha gaafa kana. Takazeen gizee Suudaan seene warri Suudaan maqaa irraa jijjiira jechuudha. Maqaan isaanii nuti asitti takazee jennee beekna. Isaan ammoo maal baasaniif jechuudha Atbaraa jedhanii yaaman jechuudha. Atbaraadhaa jedhaniin maqaa irraa jijjiiratanii jechuudha. Which is tributary of the Nile. Kunis maali? Walumaa galatti wichiin inni baanu kami takazee baana itti haatu eenyuti laga Naayil jechuudha. The total mean annual flow from the basin is estimated around 8.2 biliyoona meetira kuubii jechuudha. Okay, wantoota main point ta'an detailiin isin himaa jechuudha. Kan biraa immoo Baaroo Akooboo fi Gibeen yookaan Oomoo Riiveriin the wettest ni fida jechuudha. Western drainage system keessaa the wettest jedhamuun kan beekaman laga lama isaanis Baaroo fi Gibee yookaan Oomoodha jechuudha. Baaroo Akooboo fi Gibee yookaan Oomoon the wettest jedhamuun beekama. The wettest of where? The wettest of south and south western dha jechuudha. South Itoophiyaa irra caalaa wettest kan godhan jara lamaan kana jechuudha. Zekirii duraa duubaan jechuudha. Kun parsantaa 17 Baaroo Akooboo parsantaan 6 garuu bishaan waggaatti yaa'u keessa jechuudha.
Parsantaan ja'a eenyu Oomoodha jechuudha. Baasiinis direen naannolee lafa kiloomeetiraan ganaa kabar godha jechuudha. Baaroo river flow across the extensive marshy landidha. Baaroon lafa baay'ee gammoojjawaa taate yookaan lafa baay'ee harshi taate cimaa taate cross gootii dabarte jechuudha baaroon. Kobois river basin which is covered Beenishaangul Gumuz naannolee inni cover godhu tanaas beekuu qabdan jechuudha. Baaroo Akooboo cover what Beenishaangul Gumuz Gaambeellaa Oromiyaa fi Saawuzernidha. Saawuzerni uummata kibbaati jechuudha. The total mean annual flow river basin yaa isaa kana 23.6 tanaas compare godhuu danda'u jechuudha. Wal bira qabdanii compare godhuu qabdanii Baaroo together with Akooboo. Laayinni sun duraan kophaa Baaroo yaama. Ammoo Suudaan kibbaa keessa gisee ga'e Akooboo fi Baaroo walitti dabalamee maqaa tokko argatan. Baaroo Akooboon gisee walitti dhufan warri Suudaan kibbaa san jechuudha. Warri Suudaan kibbaa maal jedhanii yaamanii Soobaat maqaalee kana qabachuu qabdu jechuudha. Baaroo Akooboon Soobaat jedhaniin. Gibee yookaan Oomoon ammoo faayinaalii impitiidha. Maal jechuu kana jechuun laga biran gahu. Bishaan yookaan itti yaatu bishaanii biran gahu. Laga hara Turkaanaa bira gisee ga'e hara Turkaanaa gisee bira ga'e bakka Chiw Baayir jedhamu keessatti maal ta'ee hafa lafa lixee hafa jechuudha. Haraawwan Rift Valley keessa guddaa jechuudha. Haraawwan Rift Valley keessatti argaman keessaa inni guddaan hara Turkaanaati asumaan. Laalamma dirree baasee siin himne jechuudha. Haraawwan Rift Valley keessatti argaman keessaa harri inni bal'aa fi guddaa ta'e eenyu jechuudha. Hara Turkaanaati. Asumaan qabattu jechuudha. Kanatti kanaanu kana paartii lammaffaadhaan kanas sa'aatii muraasa booda isiniif hima. Asirraa kaasee paartii tokkoon chaaptarii kana isiniif hin goolaba. Nagatti jechuun barbaada. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin gahaa jechuun barbaada. Nagaatti nagaa waliin nu haa deebisu.